Addunyaa kana irratti waraanni maatii garagara facaase, kan obboleessaa fi obboleettii gargar baase, kan obboleeyyan lamaan wal nyaachise, zamana qarooma durii kan jedhamu kanneen akka Mesopotaamiyaa, Masrii durii, zamana Aksuumii akkasumas naannoo baroota giddugaleessaa jedhamutti illee wanti kun akkuma itti fufetti jira. Guyyaa har'aa kanas sababa lafaa, sababa biyyaa fi sababa gosaatiin iddoowwan garagaraatti obboleeyyan obboleessaa ajjeesuudhaan hanga guyyaa har'aatti itti fufaa jiru. Kun gama tokkoon akka xiiqiitti yoo ilaalamu, gama tokkoon ammoo mo'atamuu dhabuu kan jedhuun osomaa ejji isaanii argu waraana walwaliinii kana keessatti seenanii wal galaafataa jiru. Seenaan guyyaa har'aatiif isiniif dhiyeessaa jirru garuu kanumaan wal fakkaata malee kanarraa qabiyyeen isaa adda ta'uu danda'a. Seenaa kanaan kutaa biyyaa yookaan kutaa takka kan biyyoonni sadi bulchan guutuu isaa isin dhageessifna. Kutaan kun biyya sadi keessatti argamti. Keessattuu biyyoota lamaan gidduutti bakki jiru waggaa waggaadhaan rakkoolee hedduu keessummeessiti. Uummanni tokko biyya sadi keessatti mootummaa sadii hin bula jechuudha. Lafti bal'aan uummata kanaa Indiyaa jalatti bula. Paarsantiin itti aanu ammoo Paakistaan jala jira. Kan hafe ammoo Chaayinaadhaan kan bulu yoo ta'u, hagas hunda namni itti dhimmamee keessa jiraatullee akkasumas namni rakkoo keessatti qabullee hin jiru. Daangaan biyya Indiyaa fi Paakistaan iddoo shororkaan hamaan keessatti gabaafamuudha. Waggaa waggaadhaan iddoon namoonni itti ajjeefaman, qabeenyi isaanii itti saamamuu fi lubbuun isaanii itti dhabamuudha. Maqaan isee Kaashmir jedhamti. Indiyaan Kaashmir jettee yaamti. Paakistaan ammoo qaama biyya kooti jetti. Chaayinaan garuu cal'isuu filatteerti. Asitti yaada saditu jira. Tokko Kaashmir kan Indiiti jedham, kun ammoo kan Paakistaanii. Yaadani sadaffaan garuu Kaashmir biyya walabaati jechuun kan waamullee jira. Bara 1947 irraa eegalee biyyoonni Nikolara hidhatan lamaan asirraan tarkaanfatanii wal haleelu. Lafti bal'aan bara kolonii Ingilizii bitamee turte boodarra biyya gurguddoo lamatti adda baate. Iddoowwan amantoota Hinduizimii itti baay'atanitti Indiyaa, iddoowwan amantiin Musliimaa itti baay'atanitti ammoo Paakistaan jedhamuudhaan adda foo'aman. Kaashmir keessa dhibbantaan guddaan hanga guyyaa har'aa jiru hordoftoota amantii Musliimaati. Haa ta'u malee bulchaan kutaa kanaa ammoo Hinduu yoo ta'u Mahaaraajaa jedhama. Dhimma kana irratti hayyoonni yeroo yaada isaanii kennatan biyya murteen dhibe, biyya Muslimootaa garuu kan Hindootaan bultu jechuun jala sararu. Garuu kutaa kana ji'oogiraafiin isaa Indiyaas Paakistaanis fakkaata jedhan Yuunivarsiitii Jawaharlal Neehruutti Profeesar Amitabh Matom. Mahaaraajaan murtee mataa isaatiin bulchiinsi Kaashmir biyya kam jalatti akka bultu murteessanii turan. Murteen isaanii kun ammoo kutaan kun Indiyaa jalatti akka galtu godheera. Kanarraa kan ka'e biyyattii keessatti nageenyi tasumallee bu'ee hin beeku. Waraanni biyyoota lamaanii kan Kaashmir irratti gaggeeffamu akka lakkoofsa Girigooriyaatti bara 1947 irraa eegalee hanga har'aatti itti fufeera. Waraanni balaafaman waggoota lamaan booda jaarsummaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin bara 1949tti hara galfate. Akka murtee kanaatti ammoo jidduu kanatti